galatoomaa isiniin jedha. Obbo Tashiteen hedduu galatoomi jedhaa kan dhumaa keessummoota asitti affeeru odoo sagantaa keessummoota asitti affeeruutiin hin genne haasaa har'aa ka jalqabaa akka nu hubanu obbo Jawaar Mohammad gara steejitti akka na affeertu Amaanee Badhaasoo gara na affeera. Amaanee Badhaasoo. Akkam lammii koo nagumaa isinin dhaga'u sirriitti akkam jirtu lamumaa duraan dursee alhamdulillah madaa keessanin beekaa akka qabsaa'ota keenya adda arguuf hawwitanis ni beekaa duraan dursee hunda caalaa baga gammaddan isiniin jechuu fedha baga madaan keessan fayyu. Amma of culture afaan Ingiliffaatiin haasaa dhiifama wajjin. This is for Minnesota. My name is Amaanee Badhaasoo, and I am so honored to be running for the 4th Congressional District for U.S. Congress. But it's a remarkable day because the two people that sit before us are freedom fighters. They're the beacon of hope for the Oromo community here. And just to add to how special this moment is, Jawaar Mohammad is a Minnesotan, regardless of whether he is no longer a U.S. citizen. And so I am so incredibly honored to be able to introduce somebody that I consider not just a friend, but somebody that has inspired and mobilized Oromo youth across the state of Minnesota and across the world. He is somebody that we look up to because he never gives up. Regardless of how challenging it was, regardless of the challenge that we face as a broader Oromo community, I hope if you take anything from his entire journey with you, I hope you understand that he loves you more than anything in this world, I would know. And he will never, ever stop fighting for you. And before I say anything more, because I'm introducing somebody that you're all waiting to hear from, I want to introduce my friend and our champion, Jawaar Mohammad, to the stage. Thank you so much. Thank you. Of course. All you. क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? नगर कब तू? पायुमा और रिवर साइड नगर कब तू? ब्रुकलिन पार्क हो? ऐसा राकन है गलुम पे वो Minnesota deebi'ee waa'ee argullee natti hin fakkaatu ture. Rabbi kanaan nu ga'ee wal agarsiiseef galanni haa ga'u jaa. Minnesota is home. It's not just home. After Lumuga, it is the place that made me who I am today. Ummanni kun hedduun keessan kan hin fuula beeku, hedduun keessan kan hin harka keessan irraa nyaadhe,
hedduun keessan akka shaatootti guyyaa hunda gurratti natti iyyaa oolu. We go way back, yeah? We go way back. Bara dargaggeessa turre, bara afroo dullumaa osoo hin ta'in afroo gurraatti gaafa qabaachaa ture. Yeroo OILC jennee dhufne qixxeessuuf osoo hin dulloomin obsaan silaan dullooma jechuudha. Dr. amma Dr. Abiyaa. Gaafa nam beekin osoo nam beekin Stanford yeroon turetti dargaggoota gurmeessine jennee waggaa kaanu nama haa ta'u bineensa kiyya osoo hin beekin karoora nan deemuun san narraa fuutanii waldaa dargaggoota Oromoo jaaruu irratti aduu keessatti makiinaan wajjin dhugaa turtan. We started from there. We started from there. Yeroo namni keenya waliin gaarreeffatu ture. Yeroo namni keenya akka malee wal shakku ture. Yeroo mooraan qabsoo Oromoo akka malee naafoftee laamshooytee turte keessatti dardara maraataa tokko kanama tokko Ameerikaa keessaa hin beekne hangaafan Ameerikaa dhufu Oromoo nama jedhamu nama tokko hin beekun ture. Minnesota dhiisate. Xalayaa barreessee facaasee irratti hundaaftanii na bira dhaabattan jechuudha. Kompiitara fayyadamuun irraanfadhe beekti. San booda gaafaan ani Oromoo jedhu gantii hoggaan akka ta'u fiigee isaan dhufe. Minnesotaan dhufe jechuudha. Bararaa ooli allaattii duuti lafa kuma jaansan lafa maree DC New York California hundi waliin maree hoggaa dubbiin jabaattu isinumatti hin baqadhe jechuudha. Gaafsanii dha saalfachiifne. Yeroo OMN jaarraa Oromoon tunis namaa gadii miti. Qilleensa Oromiyaatiif gurra Oromoo ololli fi bololli Ormaa guutuu hin qabu dhugaan keenya guutuu qaba jennee hoggaa kaanu wata osoo hin qabaatin warri gaafsan miidiyaa jaaru sochoone Mahamad Adamoo Mishaa Arfaasee gaaf tokko miidiyaa seennee hin beeknu beektu Eliyaas Mahamad Abdosh none of them knew about media. Isinuma abdanni sumuun hin qabnu turre from scratch we built a media that transformed Ethiopia for good or worse. Isinumaa fi Rabbiin hojjenne jechuudha. Kanaaf Minnesota never let me down. Thank you very much. Gaafa immoo qabsoo qeerroodhaa gargaaraa turretti kamalee biizii ta'urraa kan ka'e yerummaan gabbayee Starbucks itti fudhadhuufi divaanis dhaqee nyaadhullee hin turre. Hulbata haadha tuuleetii fi kan nama hedduutu hin taasise. Midhaan guuramee osoo nyaadhu arban ga'ee beeytanii asitti. I truly love you. It was incredible. Gaafa Minnesota Michigii jedhanii humaan fidan osoo jedhan Michigiin kiyya isin taatanii Oromoo as jirtu. Oromoo itti qoosaa turan san isinuma keessa teenyet isiniif Rabbiin gargaarsifanneet warra waggaa 150 nu bituudhaaf taa'aa qophaa'aa ture. Akkaaf akka malee nuuf irraa kaasuu dandeenya jechuudha. Kanaaf qooda kana keessatti qoonni Minnesotaa fi kaamiti. Erga zabxiyyaa fuune boodas ummanni Minnesotaa adda durummaan ifiifis qaamota mootummaas jiranis gurmeessuudhaan sagalee nuu ta'uudhaan mootummaa asiitis wixii dhoorguudhaan tumsi isin nuu gootan gumaanni isin nuu gootan gumaanni isin hidhamtoota siyaasaa Oromootiif gootan waan xiqqaa miti. Kanaaf maqaa kiyyaa fi hidhamtoota siyaasaa Oromoo kan bayanii fi keessatti hafatinillee uummata Minnesotaa Rabbii jaa galatoomaan isiniin jaa.
cimina keessaniin bakka boonni biyya kana keessa jiran kan Washington jiranis kan as jiranis akkuma Oromootitti akka gammadaa fi tolaatitti ummata Oromootiif hoggaa sagalee kennan arguun hedduu nama boonsa. Hedduu nama boonsa. Senator Tina Smith, Senator Amy Klobuchar, Dean Phillips, Representative Betty McCollum, Representative Elan Umar, kan unu bira turte isiinis dalwatee intala Somaalee. Jal John of Man, Mohammed Noor, Representative Mohammed Nooris isinis deeggartanii as ga'ee amma sagalee isinii ta'aa jiru kun Representative Kerry Diesel, Mayor Jacob hundi isaanii dhugatti galata guddaa qabanii yeroo tokko nu galateeffadhaa. On behalf of the Oromo people, particularly the Oromo political prisoners, I would like to express my appreciation. I'd like to say thank you to different government officials of Minnesota, representatives in Washington, D.C., and in Minneapolis, in St. Paul, for speaking for us, for standing with us, because you were our champions. We owe you. We owe you. Thank you very much. Ammammo nama ormaa firoonfattanii saba keessaniif ummata keessaniif akka dubbatu godhuu bira dabartanii keessanillee qaadhimtanii ol dhiibaa jirtan. It's incredible. Tashitee Waaqoo hawaasa keenya hoogganuu bira dabre amma sadarkaa naannootitti dorgommiidhaaf hoggaa seenu hoggana tokko guddifattan jechuudha. Hoggana tokko keessaa guddifattan jechuudha. Amaanee michiroo xiqqoo Ooyaa keessa turte. Hoggansa Ooyaa irraa kaatee Washington DC turte. Amma immoo bifa kanaan hoggaa dorgomtu arguun ummanni Minnesota bu'aa isaa agarsiisaa jechuudha. Taagalis umrii isaatiin osoo of hin tuffatin bifa kanaan onnatee dorgommiidhaaf seenuun isaa waan jara kanaatiin cimina jara kanaa qofaan kan calaqqisiisu. It's our dream. Mee yaadattu bakkan dhaqe hundatti kan hin waachaa ture maalin ummata jirtan keessatti aadaa teessanis jabaafadhaa, aadaa ummata sanii jabeeffadhaa. Geetoo ta'anii adda bayanii irraa taa'urra ummataan wal fudhatanii toltuu ofiitis toltuu biyyatti dhaqanii keessas qabatanii jiraachuu barbaachisaa. Isin Oromoo Oromiyaatii miti. Erga biyya teessan irraa dhiibamtanii baatan Oromoo Oromiyaa osoo hin ta'in Oromoo Ameerikaa waan taataniif now you have become successful Oromo Americans. Paaspoortii qofaanii miti. Paaspoortii qofaanii miti. Namoonni hedduun osoo nuti agarru lafarraa kaanii qabeenya guddaa horachaa jiran. Ijoolleen meeqan lafarraa kaanii doktora ta'aa jiran, profeesoroota ta'aa jiran, ijoolleen wajjin riivarsaayitii kubbaa taphataa turte jechuudha. That makes me very happy. Maaliifi hoggaa ummanni keenya Oromiyaa keessa jiru hoggaa namni isaanii biyya alaa deeme baratee hojjetatee dabarteef maqaa isaa hoggaa miidiyaatti argu ni onnata. Ilmi lafaa dhufu, intalli lafaa dhuftu ni jabaatti. Kanaaf jabinni keessan jabina ummata Oromoo Oromiyaa keessaati. Jabinni keessan hamila nuu kenna. Jabinni keessan jabinni keessan tokkummaan keessan jaaramuun keessan nuuf irree guddaadha. Kaleessan Facebook irratti argina fakkaate. Jaarmee xiqqaan Dr. Robsaan fa'aa jaaran. International Oromo Health Professionals na fakkaata. Kaleessa 200,000 arganne kajayin arge. I remember when they were scratching it, you know. I remember Oga Obsaan fa'aan ta'anii yaada isaa kaasan. I was there. I saw it. Itti cichanii isinirraa osoo kadhatan hojiidhaan mul'isanii amma isinirraa kadhachuu irraa achi bayanii giraantii argachuu eegalanii jechuudha. Akka dhuunfaattis baratanii dalagatanii jabaachuun akka professionaltti illee jaaramanii jabaachuun that is what it means to be Oromo American.
It's not the passport. It's not the passport. It is the success story. The success story as individuals, as community, as a team. When you are successful, when you shine in your profession, you shine on our story. Na Senegal Oromo. Nuti ummata gama hunda dhiibame. Denga deewwanni ture New York. Achi keessa lammiilee saba biraa osoo miilan deemu nama 15 waliin arge. Nama keenya tokko qofaan keessa arge. Inni wardiyyummaa hojjeta. Outnumbered taaneeti sagaleen keenya ukkaanfame. Lakkoo isa keenya kana humnatti jijjiiruu ka dandeenyu akka dhuunfaattis barannee dalagannee cimneedha. Akka hawaasaattis akka profeshinittis jaaramne waan jaarresan immoo bu'aa yoo buusuu ka dandeenyu taate ummata keenyaaf waa hedduu buufna jechuudha. Kanaaf wanni Minnesotaatti arge wanni milkaa'inni gama dhuunfaatiinis taate gama gareetiin Minnesotaatti argaa jirru kun waan hedduu nama jajjabeessu waan hedduu nama boonsu jabaadhaan isiniin jaa. Waan irra geenyeef akka mataatti waan irra geenyeef galata hedduun namarraa qaba. Ammayyaasin tokko jira. Gurbaan sun yeroo Oromoo First jennee OMN mallaqa walitti guurru maallaqa hin qabnu turre. Makiinaa isaa caccabsu takka isaa diidama asii oofne Torontoo dhayne beeyta. Jawween jira jawwee. Hedduun beeytan yeroo san waan dho'isaa turreef kophaan mana tokko keessa galee halkanii guyyaa achumaa dalaga ture. Boodigaardiin kiyyaas, shofeerri kiyyaas, ka huccuu naa fiduus, ka hunda naa godhu gurbaa jawwee jedhamu tokko ture. Naa galateeffadhaa. Hassan Jawwee fi Saartuu maatiin sun for 4 years diinni akkaan boodigaardii hedduu qabuu fi keefii guddaa keessa sibiilaan marfamee taa'utti fakkaata ture. Jawween mukaa caballee hin qabu ture garuu he was my security at all times. Finally, I want to say thank you to Haadha Oromoo. Arfaasee Gammadaa Jaala Qabsoo gaafa zeeroo irraa eegalle irraa waliin eegalle hojii ajaa'ibaa hojjetaan hojiin turte waggoota lamaan dabre kanatti qofa osoo hin ta'in erguma Oromoon dhalateeru I don't remember ever changing a diaper. I don't remember. Qabsoo isin wajjin itti fufa sagalee nuutaa. He raised an incredible young man. Incredible young man. Dukkana mana hidhaa keessatti waa'ee ilma kiyyaa guyyaa tokko cinqamee yaadeen beeku. Because I know he has an incredible mother, an incredible human being. Yeroo tokko naa galateeffadhaa. Isinirraa inarraa galata qaba. Minnesota galanni keessan haasamee dhumuu hin danda'u. I can talk the whole night. I can mention what almost every one of you have done for me for the last 17 years. Galata keessan rabbummaan haa galchuun jaa. Torban lamaaf haasayaan ture. Haasayinis hedduun jalaa dhume. Tokko jira na cinaa. Haasayinis haa gammaa irraan tuqamin. Baqqalaa Garbaa isin akka hoogganaa keessaniif beeytan. An akka hoogganaa kiyyattis akka Jaala Qabsoottis akka halaqaa kiyya mana hidhaatti isin beekaa jechuudha. Suufa isaa kanaan dho'ise malee manyeen inni asirraa qabu otoo hidha deddeebi'u ispoortii dalagee
galgala saa jeetti poolisiin dhufee qarqama ganu godhe rabbii bisa jidduu jirti jechuudha lubbuun tiyya. Mobaayilaa fi kompiitara hin qabnu wanti silaa tuttu rimootii takkaa jira TV faanaa qabdu takka hoggaan ani qaloo godhee qaanaa banadhe harkuma kan akkana ni godhaatti kan rimootii jechuudha. Baqqalaa jechuun nama addaati. Manni hidhaa akka malee ulfaata. Mana hidhaa keessa nama tokko wajjin sa'aa 24 nama keessa argee beeku. Namni nama ifachuu miti nama ni jibbita ni maraatta nama wajjin sa'aa 24 arguun ifuu si jibbisiisa ifuu arguun angooyyaa daawwitiin ni jirti si malalla. Baqqalaa wajjin waggaa tokkoo fi ji'a jaamoo torba turre guyyaa tokko osoo nuffin gorsa isaatiin eeba isaatiin natti qabachuu didde malee hedduu daawwaa natti bahe natti qabachuu didde malee guyyaan waggaan tokkoo fi jiini ja'a sun guyyaa ja'a osoo hin fakkaatin wanni irraa dhumteefi waan hin Baqqalaa Garbaa wajjin tureef jechuudha. Here you have not just a leader. Hoggana ki kaabaa keessa waan jiruuf kan inni siin jedhu. With Baqqalaa you have not just a leader. You have a man, a human being, probably with the biggest heart one can ever imagine. Harta ofiidhaa yaabara yaa. Egaa si jechuun si dabalu. I was blessed. Du'aayi teessan du'aayi shaatoo faatu manguddoo asiitiitu asii na fuudhee galchee na hiisise immoo ijaa sirraan qabaa beekaa. Thank you for Baqqalaa for all you have done for me. Thank you very much. Akkuma isin hojjetta waggaa lamaan dabre kana rakkoo gurguddoo keessa dabarre hedduun nurraa ajjeefame. Hedduun nurraa hidhame. Du'aaf ajjeechaa itti barannee jirra. Qabsoo gaafa itti seennu akka duunuuf akka hidhamnu beeyneet itti seenne. Saniif baay'een gaabbinu kan nu biraa wareegaman garaa nu nyaatanis garaan keenya gubatus hin gaabbinu qabsoo irratti wareegaman. Kan ummata keenya miidhe waggaa lamaan dabre kanatti qalbii caba. Keenyumaan ganamuu keenya jechuudha. Qalbii caba saba keenyaati jechuudha. Ammoo abshira dhuga qabna. Ka Oromoo gane yoomuu numa gatan tara malee lagan ce'u kana beekaa. Never. Ummata dhugaa qabu. Ummata haqa qabu waan ta'e. Ummata bolola wayiitu hin qabne. Ummata ifii beela'ee ollaa nyaachisu waan ta'e. Warri isatti shiratate warri isa miidhe hundi booddeen isaanii salphina qaaniidha. Kan ammoo qabatamaan rabbiin tursee azaaba afaan nama gubaa zabana dursan. Amma asumatti dachii warra nama agarsiisa. These days karma works really fast. Ubariin deemtina fakkaate akka ajaa'iba dalaydii jechuudha. Ana caalaa nan dubbisina dubbini nammaatti. Garuu akka cabnetti nafne. Akka cabnetti nafne nafnus. Wanta akka hin shakkinaa nafnus. Amna irraa dhufne manguddoo gaafadha. Waggaa 50 60 dabre kana keessatti bikka hin jiran irraa kaaneeti jirraa bira geenyeeti hin jiran irraa hamma taranyaan hunjanitti deemne jechuudha. Bilaashitti miti. Bilaashitti miti. Lafatti miti samirraa nun buune. Dhiiga keenyaan lafee keenyaan ruhii lamatan deebineen as geenye.
Gara fuulduraas keessaa baana akkamitti keessaa baana? Tokko sammuudha. Lammanni onneedha. Sadi miila. Sammuun yoo yaanne tarsiimoo yoo baafne waan nu dura dhaabbata. Diina keenya sirriitti yoo hubanne ciminaaf dadhabina isaa dhuka isaa lafee isaa sirriitti yoo hubanne keenyas keessoo keenya sirriitti yoo beekne dadhabinaaf cimina keenya hiree qabnu sirriitti yoo baafne if we think carefully analyze the situation akkuma bara 2018 mootummaan simbiraa miti akkuma jedhanii kufanitti kuffisuu qomaa miti ni ijaarranna jechuudha. One is we must think. Kan lammataa onneedha. Saba keenya yoo dhugumaan jaalanne dhugaa isaa sirriitti yoo dhugeessineef ummata keenya yoo jaalanne ayidiyaa ummataatii miti. The real people gammadaa fi gammannee qe'ee keessa jiran Hasaniif Abdurroo qe'ee keessa jiran ummata keenya dachirra jiru san yoo jaalanne laalaan isaa yoo nu laalesse if we truly care sadaffaan waan yaanne sanii fi laalaa ummata keenyaa qabnu san yaannee mataan zawnu jee yoo rafuu baanne ummata keenyaaf naanee callimnee boonyee yoo ta'uu baanne naatoo qabnu san yaada keenya wal simsiifnee tarkaanfii yoo fudhanne keessaa ni baana. Hubaddaa. Hubaddaa. Wanni guddaan sabni keenya of harkaa qabu dhugaa isaati. Dhugaa isaa san irratti wal ta'ee gara fuulduraa yoo ka tarkaanfatu taate waa hedduu ni jijjiira. Nutis akka kaafaawwatitti akka hoggansaatti mana hidhaas gaafa jirru hidhaas erga baanee booda waan kopha kopha yaadaa turre waliif finne jaarmaa keenya haareetti ijaarre Oromoo fi Oromiyaa akka fakkaatutti tolchine maaliif Oromoo fi Oromiyaa fakkaachuu baannan gama tokkoon qaawwi seenaa qaawwa saniin sareen seentii saree duuba waraabessaa seenaa jechuudha. Tarsiimoo baafanne saba keenyaaf ummata keenyaaf biyya teenyaaf kan baasu kana jennee lafa kaa'annetti bobbaatti jirra. Akkuma reefu jee sammuu rabbiin nu kenne ni yaanna kayaanne san waliif finnee jaisaa cuunfina ummata keenya dhugaan jaalanna yaannee jaalannee usneen teenyu dalagaatti jirra jechuudha. Maal barbaanna akka keenyatti akka kaafaa'utti wanti hafe Oromoon bulchiinsaaf qopheessuu qaba. Oromoon bulchiinsaaf qopheessuu qaba. Ufii dadhabanii rabbiin sababan. Kanaaf jaarmiyaa Oromoof Oromiyaa bulchuu danda'u ka biyyammoo sabaaf sablammoota hunda wajjin wal taasisee haqa ormatti osoo hin dabrin ka ofii immoo dabarsee osoo hin kennin deemuu danda'u jaarreet socho'aa jirra. Nu gargaara isin gargaara nu gargaara rabbiin waa gargaaru taafte immoo booda gaarii deebiidhaan dhukkeen irraa kaaftanii galatoomaan jaa bakka laan gamanatti affeera. Akka gaafa kora keenyaa tokko osoo dhaabbadhu akka duratti kufeessin naasifnee fi asuma taa'ee yoo naasa isinii wayya jennee taate. Minisoota yeroo dhufnu baay'ee gammannaa